argamtan irratti marti keessan warra biyya keessas warra biyya alaas jirtu nagaa keessanii akkasuma obboleeyyan koo amantaa birootaatan yoyyaa ashamaa harka fuuni jecha akkam jirtu nagaa keessanii yaadamtaniiti jirtu. Egaa har'a dhufeetiin jira maskii fiqirii maaliif dhufte jechuu dandeessu. Egaa obboleeyyan koo maamila maskii fiqirii taatan warreen duraan maamila koo taatan like share subscribe gochuun na jajjabeessa. Warreen immoo maamila koo hin taane koottaa karaa mana maskii fiqirii maamila ta'aa walirraa barannaa wal gorfannaa wantoota hedduu argachuutii dandeessu. Egaa obboleeyyan koo har'a kanan dhufeef obboleettii koo baay'ee cimtuu fi jabduu yaadanirree baay'ee cimtee nama gargaartuu fi nama gorsituu qabadhee isinii dhufe. Kanaaf obboleettiin keenya kun maal jetti? Maal barsiisti? Maal haasofti? Viidiyoo ishee kana keessaa jecha ishee kana keessaa maal qabannee kara hojiitti eeguu dandeenya jettanii dhaggeeffachuu dandeessu. Egaa viidiyoo dhaggeeffachuun tokko firii guddaa keessaa arganna. Viidiyoo sana keessaa yookiin qeeqa tokko keessaa argachuu dandeenya. Yookiin immoo wanta dogoggoraa argachuu dandeenya. Yookiin immoo wanta boru barnoota irraa argannee jireenya keenya kara fuulduraatti jijjiirru ta'uutii danda'a. Egaa obboleeyyan keenya biyya Arabaa jirtan marti keessanuu mee viidiyoo obboleettii keenya kun maal jetti? Maalirraa baranne? Dhugaadha moo sobaa? Seenaa dhugaati moo seenaa sobaati? Maaltu ta'aatii jira? Kara fuulduraatti moo maalirra geenya? Maal yoo goone kuni furamuutii dandeenya jettanii gurra itti qabdanii viidiyoo sana hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan yookiin warreen mudannoo akkasii qabaatan jiraachuu dandeessu. Warreen immoo mudannoo akkasii hin qabnes immoo lakki wanti kun nu mudata kara fuulduraatti nu mudata jettanii irraa barachuutii dandeessu. Egaa asaasinitti hin dheeressu asumaan viidiyoo obboleettii keenyaa dhaggeeffannu. Obboleettiin keenya kun eenyu jettan jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate waan ofiituu bidha. Egaa seenaa dhugaatii namni irraa barataa waan ta'eef ijoolleen barnoota kana baratanii waa guddaa irraa argatu. Of jijjiiruu danda'u jettee wanta nuuf fiddeefuu viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan like share gochuudhaan hunda biraan gaa walirraa yaa barannuun isin jedha. Asumaan kara waan ofittan isin dabarsaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo guddaa galatooma. Ashama harka fuunee hordoftoonni waan ofiitu hundi keessan fayyaa keessanii nagaa qabdu. Ani nagaa kootii galata waaqayyo sanis baga nagaa taatanii deebinee wal argine siniin jedha. Har'a dhugaa waan ajaa'iba tokko sinii qooduu dhufe jechuudha. Innis sinii qoodu kun immoo tarii nama hundallee ta'u darbee nama muraasa mudachuu danda'a yeroo tokko jedhee waan yaadeef waan kana siniif qooduu dhufe jechuudha. Wanti kamummoo nama fayyada gaafa waa tokko dhageenyu waan saniin kan of madaallu kan immoo kan irraa barannu waan jibbisiisaa ta'e irraa akka ofeennu waan gaarii yoo ta'e immoo waan san irraa barannee nullee waan gaarii akka goonudha jechuudha. Wanti kamuu gaafa hojjetamu misaa'oota akka jechuudha biyya namaa jiraachati. Nama akkuma nama kamuu ollaaniidhaan jaalatte jechuudha. Gaafa mucaa kana ollaaniidhaan jaalattu sii du'ee akkasii ta'ee kan maal isinitti mariisa sinuu beektu na caalaa sinturra beeka waan jedhamu jechuudha. Achuma mucayyittiinis dhuguma kana jaalate jettee isiinis akkasumatti onnee isaa bantee yaada qabdu hunda gara fuulduraatti karoora ishee jireenya ishee guutuu isuma irratti abdattee naaf ta'a jettee jechuudha. Mucayyoon tun gaafa achi hojjettu iddoon ishiin turte baay'ee iddoo ulfaataa ture. Madaama ishee baay'ee nama amala badaa qabdu turte jechuudha. Waggaa lama akkuma ta'etti hojjechaa turte. Waggaa lama san waggaa turtutti garuu namni ijoollee miila nurra dhaabbachuun waan nama godhu beektanii liishoo irra rafaatee turte jechuudha. Firaashii malee liishoo duwwaan irra raftanii miirra taa'atu malaala daqiiqa meeqa nama ta'echisa. Isarra jireenya akkasii jiraachate halkan guyyaa hojjechaati damoosaa hin kennanii fi makaraa meeqa dabarsaa turte jechuudha. Gaafa kaanitti nama silaa qaba jettee mucaan kun absir anuu jira kootu biyya namaa maaliif kan hunda barbaachisa jedheet ittuma fakkeesse abdii toreetuma dhuftu malee ishii qabe
Ishiin garuu sanumaan hojjetteetuma amma ta'e keessaa ba'uu barbaaddu hojjetteetuma jechuudha. Mucichi gaafa waxxaree ishii qabu maal goosii kaatee murteessitee galgalaaf ganama halkanii guyyaa kottu namichi achumaan murteessitee kaatee murteessitee jireenya asii kanarra fooyyedha. Kanuma caaloona fooyyedhettee jireenya achii san rakkina san hunda isaati dhiiste tooni gara fooyyettiin bultiin dhaabbadhaa biyya koo keessatti jireenya nama waliin jiraadha jettee dhufti jechuudha. Gaafa dhuftu dhugaa itti gammadee biti kana kolfaatii jiru waan ajaa'ibeef jechuudha. Namni kana kunis jira waan jedhamu tokko jira waan ajaa'iba jechuudha. Amma erga gara biyyaa dhuftee mucawwan tun ishii waliin isa waliin akka jiraattu abdii godhattee jireenyatti akka galtu abdii godhattee jireenya achisan dhiistee dhufte. Kan namni kamuu waan fooyya'e tokko barbaadama jira gaafa rakkina keessa jirtu waan fooyya'e ta'e rakkoo san keessaa si baasu barbaadda jechuudha. Waan saduu ta'e akkasuma dhugaana dubbisa ibsaan dhufte walirra ta'in sinaas zarayyuu gara biraatti. Achumaan dhuftee mucayyoon kun gaafa dhuftu ishiin jireenya mattiin galattee dhufti. Mucichi maal godhaa guyyaa tokko waliin ala akka bulan iddoo bashannanaa fudhate. Maallaqa kaan mashiiti kaa garummaa qabdu sanii iddoo ta'e deemanii wal baranii wajjin bulanii gaafa wajjin bulanii nan gala jettu mucawwan tuni maatii ishiitti qaama maatii ishii biratti galtee ganaa kaa maatii wal barsiistee maal jettee tuni bultii godhachuudhaaf jechuudha. Kanumaan osoo bakka bashannanaa deemanii bulanii gaafa yeroo galan singadhiisuudha. Singadhiisu asumaan mana keessatti fudhadhee galeedhaani mucayyoo tana akka gara maatiin deemne ishee godha. Mucayyoon immoo harkaan qabdu uffata harkaan qabdu mi'aan qabdu kitaaba wal baruu uffannaaf baate achumaan bakka ta'e walumaan bulanii ganama nan galee maatii kee bira deebi'ee gaafattu jirtu galte deeni. Achumaan maal godhaa bilbila immoo bitattee galte bilbila guddaa kana bitattee galte. Inni garuu isheedhaaf osoo hin ta'in waan ishiin qabdu durumaa oduu waan guddaas qabattee waan biraas qabattee dhatte mucayyoo tanarraa fudhachuudhaaf jechuudha. Amma gaafa gara maatiin naqeen yoggaa jettuun mi'aan qabu kamtan callisee wajjin gala gaafa jettuun inni madeeda kaan amma dhumarratti inni maal godhaa silkii harka qabdu immoo sinnamanuu bilbila keenya qabsiistoo deebiidhaan ijoollee namni nama jaalatu tokko namni jireenyaaf nama barbaade namni boruuf si abdate akkamitti kana naqa waa tokko irraa fudhattee hin jenne kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko waa sirraa bitee namni hin beekne tokko waa sirra bitee yookaan maallaqa hir'uu si yoo kenneeraate waan mi'a akkanaa kana buna qabsiiste malee si namanuu isatti si qaba waan akkasii tokko jira mire. Amma mucayyoo tana maal jedhaani silkii kana natti kennitu malee si namanuu achumaan hafuu dandeessa silkii kana natti kennitu maleedha. Silkii kana natti kennitu malee si namanuudhaani achumaan maal gootere silkii ishiitti kennitee mi'a ishee fudhachuu deemte jechuudha. Kaa gara maatii jireenya waan ta'eef bakka tokkoof tokko ishiin jireenya jiraachuu barbaaddu waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee namni yaadni namas tokko miti ilaalchi namas tokko miti gammachuu qabaata rakkina qabaata waan baay'eedha. Ka hawwiin namaa jira kan suuta jedhu jira ishumata akkasii malee maal gochuu maatii duuba waan akkanaa kaa yaadni namaarraa dhufu hin jira miti rakkoo ishee immoo ishumatu beeka. Amma mi'a fudhattee silkiitti kennitee mi'a fudhachuu gaafa deemtu silkiitti qabsiistu malee silaan deemte dheeni silkii ishee qabsiistee mi'a fudhachuu gaafa deemtu gaafa deemtee mana geessee mi'a ishee fudhattee gaafa itti deebitu mucichi silkii ishee fudhatee deemee jira badeera jechuudha. Ijoollee waan akkanaaf haati jirame kuni amanuudhaaf nama kan rakkisuudha jechuudha. Ani amma odeeffannoo kana hiriyoota fagoorraa kun oduu namaarraa doon ta'e waan sirrii ta'e waan nama dhiyoorraa kan beekudha jechuudha. Akkanatti kaleedha jechuu baadhu akkuma irraa barattaniifin kunillee hin jira. Nama kamuu nama nina
of eeggannoo godhaa. Namni lubbuu keeyyuu osoo akka tisi keessaa baasu jiraate lubbuu mateessi keessaa fuudhee itti fayyadamuu barbaada. Si odoon ta'in waan sirraa fayyadamu namni yeroo kana kan barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu nama kamuu nama ninaasinin jedha. Namni yeroo kana amanamuu hin jiru. Nama kamuu amanuu hin qabdanii ofii keessan qofa amanuu qabdan. Ofii keessan qofa ofoo amanuun rakkisaa ta'edha yeroo kana jechuudha. Kana jaalala kanaafaati jira. Dhugaa waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Egaa waan si gaddisiisu osoo hin ta'in waan ajaa'iba sitti ta'u tokko jira miti. Waan ajaa'iba ta'e keessatti hanqoodamuudha kun namni. Erga walitti dhufee erga bulchiinsi waliin godhadheeni waliin bulee raawwate silkii guddaa godhe silkii irraa fudhatee ani beekoni namni sun garuu har'allee galuuf yoo baatu gaafa galee fitooni akka maafan akkana godhe jedheetti dhaga'amu jira. Immoo cubbuu mucayyoo sissinniisu ishii wallaalummaa isaa ta'u ishiin ka sirriidha jetteeti waan ta'eef namni soon beekuu tokko dogoggorummoo balleessaa miti namni sun akka waan balleessatti fudhatamu waan nuyyuu dhiifama godhaaf jechuudha. Kanatu jira asinin jira yeroo tokko nama kamuu amanuu qabdanii yeroo amantaniituma kunimmaa nama gaariidha kunimmaa nama waan akka namarratti yaaduu miteettanii kan amantaninne soba jechuudha. Nam tokkicha namannan amanamaa yeroo kana rabbi tokkicha qofa isa si uume tokkicha qofa amani malee eenyumaa namanin jechuudha. Ani ergasii kan ergan nageessudha. Beeku ofuma koo sodaadhe keessa darbe ofuma namni ofumallee amanuu amma dadhabsiisu ta'a jechuudha. Baay'ee namatti akkamti namni akka nama waliin jiraatu nama rakkisa jechuudha. Waan baay'eetu jira nagaamneef mataa miidiyaa irra dhageessan malee waan baay'eedha dhalli namaa kun miidhanni walirratti geessisaa jiru waan laafaa miti. Kanaaf ofuma eeguu qabdanii nam kamuu hin amanina. Mucayyoon tun odoo meeshaa guddaas ofan gaafa galtus meeshaa ishee shaantaa ishee qabattee kan booletti eegee jiraate ilaala. Immoo kunis mudannoon akkanaa namni hin qabu jechuu miti. Namoonni baay'een mudannoo akkanaa ni qabu jechuudha. Akka alaa dhufanii amananii dhufanii waliin mana bultii deemanii waliin osoo maatii isaanii biran ga'e fakkeenyaaf maatii isaanii warri baadiyyaa ta'e warri fagoo ta'e isa bira turanii gaafa waliin turasan bakkuma waliin turasanitti isaan raffisanii meeshaa isaanii jalaa fudhatanii kan badan baay'eetu jira jechuudha. Garuu immoo inni maatan kaan ofumatti hambifatee ta'u kan dhiisu jira kamti namadha jedhee kan dhiisu jira. Kanaaf isinillee of eeguu qabdanii obboloota koo eenyumaa namanina ofii keessan waan hundumaa ofii keessanii obboleessa obboleetti keessan maatii keessanitti malee nama kamuuyyuu namanina isinin jedha. Baay'ee ulfaata dhugaa baay'ee ulfaatadha. Wanti tokko akkatti jettee dubbattullee asi wallaachisa jechuudha. Kanaaf ofuma eeggannoo godhaa isinin jedha. Amma ta'ee ofuma eeggachuutu barbaachisaa. Waan waliin turtaniif galatoomaa waa tokko irraa argattu irraa barattu waan jedheefin hiriyoonni koollee kan akkanaa hin jiranii an akkanatti shawwadaman ni jiru jedhee waan yaadeefin viidiyoo kana isiniif waraabe. Kanaaf YouTube kana like share gochuudhaan jajjabeessaa ergaa keenya akka irraa fayyadamtan hiriyoota keessanillee akka gorsitan abdii sanirraa qaba. Waan waliin turtaniif galatoomaa yaada okan immoo isaa isiniif qoode kan immoo hojiirra oolchaa kanaan dhaggeeffattanii kanaan gadi naqnaa isinin jira nagaatti.